Sagantaa BBC Afaan Oromoo. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa eegaleera. Ani Firaafoolii Dhugaasaadha. Sagantaa keenya irraan Pirees Sekreetarii Waajjira Ministeera Muummee Itoophiyaa Bilana Siyyuum ibsa kennan irratti dhimmoota kaasan. Gosi koronaa vaayirasii haaraa Omicron jedhamu balaa guddaa uumuu mala jechuun UN himu. Many of us might think we're done with COVID-19. Baay'een keenya waan koronaa vaayirasiin badee nutti fakkaata. Vaayirasiin kun ammallee kan nu waliin jiru ta'uusaa Omicron ragaa quubsaadha. Lionel Messiin badhaasa Ballon d'Or marsaa 7ffaadhaaf injifachuu hordofee yaadota deeggarsaa fi komii ka'an. Akkasumas odeessaalee addunyaa gaggabaaboo qabannee jirra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Miseensonni TPLF US keessa jiraatan mootummaa karaa dimokiraatawaan filatame humnaan aangoorraa kaasuuf akka koran bira ga'u mootummaan Itoophiyaa hime. Kibxata miidiyaaleef ibsa kan kennan Pirees Sekreetarii Waajjira Ministeera Muummee Itoophiyaa Bilana Siyyuum dhimma viidiyoo miliqfamee baafamee yommuu dippiloomaatonni duraanii fi ammaa Ameerikaa fi biyyoota lixaa tokko lammiilee Itoophiyaa bebbeekamoo fi bakka bu'aa TPLF waliin dhimma Itoophiyaa irratti wayita mari'atan agarsiisu irratti yommuu dubbatan kun shira mootummaa humnaan aangoorraa kaasuuf taasifamedha jedhaniiru. Viidiyoo kana irratti marii godhame kan dursan waggoota dheeraaf jaarsa biyyaa ta'uun Itoophiyaa keessatti dhimma nagaa irratti hojjetaa kan turan Profeesar Efreem Isaaq yoo ta'an gama TPLFin bakka bu'uun Ambaasaadar Birhaana Gabra Kiristoos akkasumas lammiilee fi dhalattoonni Itoophiyaa bebbeekamoon akka ogeettii dinagdee Dr. Eleni Gabramadin irratti hirmaataniiru. Pirezidaantiin duraanii waldaa qorannoo Oromoo Kulanii Jaalataa namoota marii kana irratti hirmaatan keessaas tokkodha. Billaneen ibsa kennan irratti Ministeerri Muummee Abiy Ahmed gara dirree waraanaatti maluun isaanii injifannoo fideeras jedhaniiru. We have seen over the past months that the terrorist organization has been escalating and expanding the conflict into other regions. Ji'oota darban keessatti gartuun shororkeessaa TPLF waraana isaa gara naannolee biroo lamatti yommuu babal'isu agarreerra. Darbeeyyuu miseensonni TPLF US keessa jiraatan mootummaa karaa dimokiraatawaan filatame humnaan aangoorraa kaasuuf akka koran bira ga'ameera. Namoonni kun viidiyoo miliqee irratti akka argametti karaa hokkoraan mootummaa fonqolchuun dippiloomaatota durii fi ammaa biyyoota lixaa waliin mari'achaa turaniiru. Yeroo kanatti humni waraanaa Itoophiyaa Ministeera Muummee Abiyyiin durfame humnoota TPLF irratti tarkaanfii fudhachuu itti fufeera. Ministeerri Muummee Abiy gara dirree waraanaatti deemuuf murteessuun isaa ejjennoo mootummaan wal dhabdee kana karaa nagaan furuuf qabu kan geeddaru miti. Murteen Abiy kun hamilee loltootaa kakaasee lammiileen Itoophiyaa tokkummaan cimanii gartuu shororkeessaa kana akka mormaniif isaan gargaareera. Guyyoota muraasa darban keessatti qofa bakkeewwan ijoo humnootni TPLF qabatanii turan kan akka Kaasagistaa, Cifraa Burqaam gadhisiisuun akkasumas naannoo Affaar bakka Millee jedhamu qabachuun meeshaaleen barbaachisoo biyyatti akka hin seenneef gochuun yaalii humnootni kun taasisan kuffisuun danda'ameera. Viidiyoon kun miliqee ba'ee erga jedhamee booda qindeessaa walga'ii kanaa Profeesar Efreem deebii kennaniin rakkoo Itoophiyaa karaa nagaa furuuf yeroo garaagaraatti marii wal fakkaataa qopheessaa akka ture himuun viidiyoon ammaa kunis qaamuma kanaa akka ta'e ibsaniiru. Dabaluunis ibsa kana irratti Billaneen oduu sobaa fi ololli miidiyaalee idil addunyaan gaggeeffamu dhaabachuu qaba jechuun dhiyeenya immoo sagalee namoota TPLF mormuun mootummaa Itoophiyaa deeggaran callisiisuuf sochii miidiyaalee hawaasummaa keessumaa Twitter irratti gaggeeffamu balaaleffataniiru. On social media, miidiyaa hawaasummaa irratti keessumaa Twitter sagalee namoota Itoophiyaa deeggaruun soba TPLF oofuu fi miidhaa TPLF geessisaa jiru irratti beekumsa qoodan irratti xiyyeeffachuun fuula isaanii dhorkaa akka jiru ragaalee agarsiisan qabna. Dhimma kanarratti Twitter keessa deeggartoonni TPLF seenuu isaanii akka amannu ibsuun gartuu qajeelfama Twitteraaf qoodneerra. Miidiyaalee lixaa tokko keessatti ilaalchi farra Itoophiyaa caalaatti yommuu mul'atu agarreerra. Hawaasa idila addunyaaf ergaan nuti dabarsuu barbaannu sochiin kamuu filannoo malee fi gartuuleen qindaa'ee hooggansa geeddaruuf taasifamu balaa kan uumuu fi kan hin milkoofne ta'uudha. Haaluma wal fakkaatuun waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru irratti raayyaa ittisaa dursuun kan hirmaataa jiran ajajaan waliigalaa humna waraanaa Itoophiyaa fi Ministeerri Muummee Abiy Ahmed hidhattoonni TPLF waliin hiriirtan hundi karaa nagaatiin harka kennadhaa jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Eeliyaas Mulgeetaa gabaasa dabalataa qaba.
Adda waraanaa amma jiran irraa ibsa miidiyaalee biyya keessaaf kan kennan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed waraana gaggeeffamaa jiruun diina isaanii mo'achaa jiru ibsan. Wanti guddaan diinni injifatameera. Hojiin nu hafe diina barbadeessuu fi bittimsuudha jechuun kan dubbatan Ministeerri Muummee Abiy milkaa'ina kutaa baha biyyattiitti arganne gaashanaattis ni daballa jedhan. Kutaa kaaba biyyattii gaara gaashanaatti dhiyoo jiru irraa ibsa kan kennan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed har'a asii karoorsinee immoo gaashanaatti diina bittimsina jedhan. Haleellaan gaashanaa irratti gaggeessinu akkaan murteessaadha. Bakka diinni kisaaraa qaqqabsiiseef gatii isaa itti argatudha. Kana raawwachuuf karoora qixeessineerra loltoonni fi hooggansi keenyas qophiidha jedhan. Ministeerri Muummee Abiy qaamoleen isaaniin lolaa jiran namoota leenjii waraanaa hin qabne hiriirsuun badii lubbuu hedduuf sababa ta'uurraa akka of qusatanis dhaamaniiru. Kanaan dura dubbii himaan TPLF Getaachoo Raddaa gama isaaniin turtii BBC waliin taasisaniin namoonni mootummaan dirree waraanaatti ergaa jiru kanneen muuxannoo waraanaa hin qabne waan ta'aniif garmalee dhumaa jiru jechuun ibsanii turan. Ministeerri Muummee Abiy garuu ammas taanaan namoonni TPLF jala deemaa jiran hunduu harka kennuun dhumaatii lubbuu hambisuu qabu jedhan. Dargaggoonni Tigraay garee gara deemuu hin beekne jala deemuun lubbuun isaanii garmalee badaa jira. Akka baalaatti harca'aa jiru. Dargaggoonni kunneen injifatamuu hubatanii raayyaa ittisa biyyaa humna addaa milishaa fi uummatatti harka akka kennatan yoo akkasiin goone wanti tibbana ta'aa ture itti fufa akka baalaa harca'uun isaanii kan dhaabbatu miti jedhan. Haadholiin Tigraayis ijoolleen isaanii eessa akka jiranii fi akkamitti akka jiran hordofuu qabu jedhan Ministeerri Muummee Abiy. Nuti kan feenu nagaadha kan jedhan Ministeerri Muummee Abiy garuu kan biyyatti dhufeef ammoo duubatti hin jennu jedhan. Hamileen loltootaa cimaa waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti adda waraanaa kana goolabnee gara adda waraanaa birootti darbina jedhan. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed jalqaba torban darbee gara adda waraanaatti maluun qaamaan waraana akka hoogganan erga ibsanii booda miidiyaatti mul'achuun adda waraanaatti milkaa'aa akka jiran himanii turan. Amma moodesaalee gaggabaaboon isinitti himaa. Yuunivarsiitiin Gondar Dooktara kabajaa Dooktar Leenii Gabramadiniif bara 2005tti kennee kan ture haquu isaa beeksise. Dooktar Leeniin viidiyoo dhiyeenya miliqee bee jedhame irratti hirmaachuun yaada olaantummaa garee tokkoo mul'isu dhiyeessaniiru jechuun yuunivarsiitichi murtee kanarra ga'uu isaa fuula feesbuukii isaa irratti galgala kana maxxanseera. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa sababa gosa koronaa vaayirasii haaraa Omikron jedhamuun biyyootiin addunyaa Afrikaa imala idil addunyaa irraa akka hin dhorkineef gaafataniiru. Biyyootiin akka US, UK fi biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa 27 ta'an keessumaa biyyoota kibba Afrikaa keessa jiran irratti dhorkii imalaa kaa'aniiru. Lammiin Kooriyaa Kaabaa mana hidhaa Chaayinaa keessaa miliqee ture barbaacha guyyoota 40 booda poolisiin to'atame. Namichi umurii ganna 39 miidiyaa Chaayinaatiin Shushaayijin jedhamu waamame kun bara 2013tti Kooriyaa Kaabaatii boqachuun erga Chaayinaa seenee booda yakka raawwateera jedhamuun hidhaan akka adabamu irratti murtaa'e. Miseensa paarlaamaa Niwuziilaand dilbata darbee ciniinsuu wayita ishee eegaletti saayikilii ishee uffattee hospitaala geessee sa'aatii tokko booda da'uun ishee dhaga'ame. Dubbiimtuun dhaaba siyaasaa Green Party kan taate Juulie Anne Genter waggaa 3 durallee mudannoo wal fakkaataan lukaan gara hospitaalaa deemtee da'uu ishee himteetti. Dhalataan Indiyaa Paral Agawaal hoogganaa olaanaa Twitter ta'uun muudamuu isaaf biyya dhaloota isaatti leellifamaa jira. Oduun har'aaf qabadhe kanuma. Dhaabbati fayyaa addunyaa gosti koronaa vaayirasii haaraa Omikron jedhamu saffisaan namoota hedduu kan faaluu fi balaansaas olaanaadha jechuun akeekkachiise. Jaarmiyaan fayyaa kun ibsa wiixata kaleessa baase keessatti vaayirasiin kun ammatti biyyoota muraasa ammoo guddaa hubuuf jira jedheera. Gabaasa guutuu waa'illi koo Eliyaas nutti hima. Another reminder that although many of us might think we're done with COVID-19, it's not
done with us. Baay'een keenya waan coronavirasiin bade nutti fakkaata. Vaayirasiin kun ammallee kan nu waliin jiru ta'uusaa Omicron ragaa quubsaadha jedhan. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom rakkoo haaraa dhalataa deemu kana qolachuuf biyyoota hiyyeeyyiif talaalliin kennuun dursa argachuu qaba jechuun irra deebiin waamicha dhiyeessan. COVID-19 ammallee nu faana jira hin golabamne jedhan. Akaakuun vaayirasii kun jalqaba ji'a kana Afrikaa kibbaatti mul'ate vaayirasii balaafamaa fi deebi'ee nama qabu ta'utu barame. Afrikaan kibbaa vaayirasiin kun mul'achuu daftee waan beeksifteef jajamteetti. Vaayirasiin Omicron jijjiiramuun akaakuu haaraa uumaa deemuun kan beekamudha. Hedduun isaanii tatamsa'ina vaayirasichaa daran kan hammeessanidha jedha WHO. Dr. Tedros ibsa wiixata kaleessaa keessatti akka dubbatanitti saayintistoonni addunyaa hedduun akaakuun vaayirasii kun daran tatamsa'uu fi talaallii kennamaa jiru irratti dhiibbaa inni qabaatu qorataa jiru. Akaakuun vaayirasii kun hanga yoonaa Kanaadaa, UK, Portugal, Belgium fi Netherlands keessatti argameera. Biyyoonni akka UK, Gamtaa Awurooppaa fi US sababa vaayirasii kana Afrikaa kibbaarraa uggura imala kaa'uun biyyattii baay'ee gaddisiisuu President Cyril Ramaphosa dubbataniiru. Jaappaanii fi Awustiraaliyaanis daangaa isaanii cufachuun imaltoota alaa ofirraa ugguraa jiru. Israa'elis akkasuma. UK fi Ameerikaan ammoo talaallii vaayirasichaa kennuu fi maloota of eeggannoo irratti xiyyeeffataniiru. Pireezidaant Baayiden hunduu maaskii akka uffatan ajajanii garuu ammaaf imalarra ugguraa akka hin keenye ibsan. Erga koronaa vaayirasiin mul'ate as addunyaatti namoonni miiliyoona 200 fi miiliyoona 61 caalan qabamaniiru. Miiliyoona 5 ol ammoo du'aniiru jedha ragaan Yuunivarsiitii Johns Hopkins. Gabaasa keenya xumuraan Lionel Messiin badhaasa Ballon d'Or marsaa torbaffaadhaaf injifachuu hordofee deeggartoonni kubbaa miilaa gariin akka gaariitti wayita simatan kaan ammoo lakkii badhaasi kun kan malu Robert Lewandowskiifdha ture jedhu. Taphataan sarara fuulduraa Paris Saint-Germain fi Argentina Lionel Messiin badhaasa kana marsaa torbaffaadhaaf injifachuudhaan rikoordii qabateera. Elias Mulugeta. Lionel Messi. Lionel Messi. Waancaa Koppa Ameerikaa biyya Arjentiinaaf, Baarselonaadhaaf galchii 28, Paris Saint-Germainiif 4, garee biyyoolessaa isaatiif ammoo galchii 8. Waliigalatti gooliiwwan 40. Kunneen milkaa'ina Lionel Messi bara 2020 keessa galmeessedha. Kanumaafis kubbaa miilaa keessa badhaasa isa guddaadha jedhamu Ballon d'Or moote. Taphataa Bayern Munich fi garee biyyoolessaa Poland kan ta'e Robert Lewandowski ammoo lammaffaa baheera. Taphataan sarara gidduu Chelsea fi garee biyyoolessaa Xaaliyaan Jorginhoon sadaffaa yoo ba'u, taphataan sarara fuulduraa Real Madrid Karim Benzema ammoo afuraffaa baheera. Badhaasni Ballon d'Or bara 2020 sababa coronavirasiitiin qaamaan kan hin adeemsifamne ta'ullee badhaasa baranaa kana irratti garuu gaazexeessitoonni kutaalee addunyaa garaagaraa irraa 180 ta'an filattoota ta'uun hirmaataniiru. Messi fi Cristiano Ronaldoon erga bara 2008 haga 2019 badhaasa Ballon d'Or dabareen injifachaa turan. 2018 keessa garuu taphataan sarara gidduu Croatia Luka Modric gidduutti badhaasicha injifatee ture. Sagantaa badhaasa Paris du Châtelet gaggeeffame kana irratti argamuunis asitti irra deebiin argamuun koo waan raajidha jedhe Messiin. Taphataan lammii Poland lammaffaa ba'e geessa umriinsaa waggaa 33 Lewandowskis jechoota gaggaariidhaan jajuudhaan ibseera Messiin. Isa wajjin ka'uun kabaja akka ta'e Robert itti himuun barbaada. Bara darbe badhaasicha injifachuun isaaf mala ture jechuun dubbate Messiin. Lewandowskiin 2020 dorgommiiwwan hundarratti Bayern Munichiif goolii 53 lakkoofseera. Sagantaa badhaasaa kana boodas namoonni fi kilaboonni hedduun yaada isaanii kan barreessan wayita ta'u, kilabni isaa Bayern Munich akkas jedhee tweet tolche. Lewandowski ati ammallee nuuf taphataa qaaliidha. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kibxata galgalaa kanumaan goolabneerra. Odeessaalee haaraa fi kan biroo dabalataa argachuuf marsariitii fi fuula feesbuukii keenya daawwadhaa. Sagantaa har'aa kan isiniif dhiyeesse ani Firaafoolii Dhugaasaadha. Boru odeessaalee biroo walitti deebinaa. Halkan gaarii.